Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'a meeshaa biiffee guutuu kan ta'e qabadheen karaa keessan dhufee irraa tokkoon isaa isiniifan ibsa meeshaa kana. Viidiyoo kana haga dhumaa laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan uraattan immoo sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kooti. Egaa asumaayin jalqabaa yoggaan asii jalqabee jookirraayin jalqabaa jookiin kun maayikaadha baay'ee warqaammaa kan ta'ee fi burcuqqoota kana wajjiniin kan deemudha jechuudha. Egaa gama maaliif ceetee gamana maaliif ceeteen jedhina bootaan waan xarabbeezarratti natti wanni dhiifama minxaafii hafee haala istiidiyoo kiyyaatiif dhiifama isiniin jecha burcuqqoowwan kun baay'ee fufurdaa kan ta'anii fi osuma lafumallee egaa kan meeshaan hin cabne hin jiru kan damdamachuu danda'udha jechuudha. Jookii kana wajjiniin deema jookiin kun amma kan dhufanidha jechuudha. Haarawaa asii immoo yookaan itti aansee kuni kan wanni giloobarii biraan jiru kun sahaanidha ijoollee. Sahaanidha malee bira distii miti sahaanota tadaraaraabii akkuma isaan kana babaa qabanii san ta'anii kun immoo jijjiiramanii kan dhufanidha jechuudha. Isiniin jedha abbaa shaniiti. Bitachuu dandeessu abbaan barbaaddanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa saanii giloobariin jidduudhaan badee ture amma immoo deebi'ee ture isiniin dhufee isiniin jedha. Itti aansuudhaan egaa kan daabbotii fi kan biddeenii yeroo tanaan dura laastikootadha kan jiranii amma akka argaa jirtan isintan argisiisaa warqaammadhaan kan ta'anii haala kanaan babbareeda ta'e kuni bakka kanaan kan argitan kan biddeeniitiidha. Kan asimmoo argitan kan daabbotiidha isiniin jechuun jaaladha. Egaa baay'ee bareedu. Akka sirriitti ilaaltan isinitti qabaa. Asitti immoo halbee mana madaabitti argaa jirtan laawwanni isaa kanaadha. Addaan hin hiikne maaliifan addaan hin hiikin jettan kunuunsa. Kana ishigii kana gaafa deemu akka wanni akka hin taaneef akkuma ashagametti jiru gaafa galee garuu mana keessatti kana hiiktaniit as keessa naqxu jechuudha. Kunuuti ishigii isaan warqata isaatan irraa hin kaasini dhiifam harka tokko waraabatiidha. Meeshaan isaa guutuun kunuuti. Egaa homtuu yoo doon afini taa'een man isin argisiisa tokkoon isaa seentiniin jirti albee xiqqoon albee guddoon akkasuma kana foon lafeedhaa ittiin murachuudhaaf kan ta'e isiniin jechuun jaaladha. Kana eessa daraddartuu kichiinii keessan keessa kanatti daraddartanii kichiinii keessan keessa dhaabdu jechuudha. Kana keessatti daraddartanii to'i akkuma mana madaamitti argitanii sanitti jechuudha. Egaa kana fakkaata isiniin jedha asumaan egaa saaniiwwan saarbisiiwwan maayikaa ta'anii warqaammadhaan jiran haala kanaan babbareedan dhufee to'ira warroonni barbaadan sinii burcuqqoo akkasumas immoo sahaanota akka haala barbaadaniin jechuudha. Dhaabachuu dandeessanii amma asan dhufaa burcuqqoo kan durattuu isinitti dubbadheen ture. Kan shaayillee baay'ee kan babbareedanii fi diizaayinoonni isaanii akka argartan kana baay'ee babbareeduu kan ta'anii. Egaa obboleettiin kun kana bichaa miti meeshaa jala hin bitaa jira waan ta'eef tokkoon isinitti argisiise malee meeshaan ishii baay'ee roottoo tokko guutee kan irraa fi maashinoonni odoo nafini. Sineetas akka argaa jirtan baay'ee babbareedu. Egaa tokko fuudhee isinitti argisiisuu dirqamaadha. Haala kanaan sinii baay'ee babbareedduu fi mana murteessanii egaa kan meeshaa ishii dhaabbitirraa ka'eeti jechuudha. Kan akkatti bitu maaliif meeshaan ishii baay'ee dhana bira hojiiwwan harkaatiin deebisee meeshaa kwaalitii isaa eeggateedha jechuudha. Kan na biraa qabdu saarbisoota akka argaa jirtan kuni maayikaadha warqaammadhaanii baay'ee babbareedu. Warroonni barbaadan sodaattan abbaa sadiitiin jira. Kunniin sadiin bakka tokkotti gurguramanii irran daraddaree akka argitaniifani sadiidha. Warra taa'etoo kan jiru kanaadhaa isiniin jedha. Egaa haala kanaan meeshaa obboleettii hootii qopheessee fi burcuqqoo kan keessaa nam'e kana fakkaataan isiniin jedha. Meeshaaleen isaa siniyoota kunniin kaartoonota isaaniitiidha. Kana meeshota orijinaal gaafa bitamu kaartoonni isaanii wajjin haala kanaanidha jechuudha. Kan isiniif kennamu saarbisiis taanaan orijinaala ta'uusaa akkatti kaartoonota wajjiniin jechuudha. Kana shaganii isin kennan baay'izawwee kana biloonota isaa kana anatuyyuu asitti hidhe. Wanti kaartoonii kana keessa hin seenu yeroo biraatiif fuuyyoo galaaltan egaa waraqata isaa isinitti argisiisuun danda'a. Kan keessaa ba'ee as keessatti hashagameetidha jechuudha. Kan wanni isaa dhufu as keessatti hashagameeti as keessaa baaseen ofii kootii hidhe amma immoo biloonii isaa hiikeen as keessatti naqeen
meeshicha deebiseetu maashaga jechuudha. Haala as keessatti kana wajjin hin galu. Kana wajjin hin galu. Gaafa kana wajjin gale waa'uma biraatiin hoo marameen alatti kun ejjetaan kuni bilooniidhaan gala. Baay'ee salphaa kan ta'edha. Manatti illee waggaa hiitan isin rakkisu. Isin jechuun jaaladhaa kanaadha. Egaa akka argaa jirtan furdina burcuqqoo asumaan hoggaan isinitti argisiise argaa. Baay'ee furdaa kan ta'e manuma kiyyatu kana argaa jirta yeroo ayyaanaa yeroo hundaan haalli naa mijatee waa'ee mana kootii waraabullee baadhu yeroo baay'ee ani waa'ee koo hanga tokko waan muraasa waan dubbadhe malee baay'eellee waa'ee koo haasa'uuf mana keessa egaa baay'ee karaa hojiitti hafu kosii godha waan ta'eef dhiifamaa akka dubartiitti mana keessallee waan tokko yeroodhaan nutti argisiisillee naan jettanii turtanii hoon kana jedhu. Nyaata hojjechaa naan jettanii egaa haalumatu naa mijachuu dideetidha kanaaf isiniin jechuufan malee ni beektu ijoolleen afaan turtan mana kiyyallee isiniin jedha egaa kana warroonni bitachuu barbaadan warroonni nama sapiraayizii godhuu barbaadan warroonni meeshaa tanaan dura galfattanis biiffee keessaniif heloo jechuu dandeessanii bilbilli kiyya egaa taambileerra isin teechisaa tiiteelirrattis isiniifan barreessa. Kanaadha isiniin jedha baay'ee babbareeddi burcuqqoon shaayii irra deebi'ellee hoggaan isinitti argisiise kunu hedduu bareedu shaayiidhaaf deebisiiti immoo biifuma keessatti illee waan xixiqqoo irraa waan akkanaa kanatuyyuu bareeda isiniin jechuun jaaladha kana asiin meekunu kaartooniin halbeetis sahaanunnis wanni hafe tokko muyyuu hin jiru gaafa tokko immoo yoggaa galuuf ka'e meeshaashii guutuu isa walitti qabeen isiniif fidaa isiniin jedhaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka jirtanitti nagaanaa ta'a meeshaalee kana laalaa asumaa yaada soggaa qabaattan ta'ee naa barreessuu dandeessanii wantoota biraatillee waa'ee hojiitiin wal qabatee egaa ijoolleen gorsaanillee nurraa fagaattee jirtanaan jettan jirtu egaa haadha daa'imaa yeroo baay'ee akkuma argettiin mijatuufi malee keessa kootii dhabameetii miti gaafa tokko isiniifan dhufa nan dhufa odoon jedhuun odoon hojjetin hafee oon kana jedhu keessa kootii dhabamuu osoo hin taane jira keessa koo keessa wanti hojjetamuu barbaadu namoonni itti milkooftanis jirtanii gorsa kootitti hedduu tokko galatooma eebbifamaa. Akkasuma immoo waaqayyoo koon galateeffadhaa si fuulduratti inni siin boonaa laatee isiniin jechuun jaaladhaa nagaa naa ta'a amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.